pulang ni gabu, bujud jangan toko-toko wasit. Sawala mabidu. Nalagay sa nimi. Nalagay sa nimi. Yora nalagay sa. Wala mabidu. Tukog pa. Kasi kalagay pa dyan. Lamma pa. Kalati ka na mulgurawal kam si Zuf. Tukog nalagay pa dyan. Hidang wahid nama versi. Hidang wahid nama versi. Wani si nama versi itu kesa atau ko mia nama di mia gay tadi. Ilmi nama nama di mia. Jia sati doro ko batu reti. Sagalen nama nama di mia. Sagalen bakara garba umum. Nachina tidak ni. Nanti mia nanti orang beraya itu. Bawa Wajahnya sangkana boy, kakak sih segala orang batangnya kalau ini forum sangkana boy, aku dari negara tu ini. Ni apa masa tu kami? Sabni kayaknya, umman ni agak orang kayaknya, ni bepom kayaknya ni. Ni saja aja ni lah. Afsos lagi buat aku negara, arah ini tu. Yeron ti, karena ramai banyak
tokkummaa isaa cimsee xurree abboota keenya obboleeyyan keenya daraara irratti cimee itti fufuu isaa yeroo dhageenye hedduu abdii nutti godhe waan tokko isinitti hima. Kawee guyyaa sadarkaa mana sadarkaa mana dhageessa. Waggaan tokko akka carraa wayineen mana jedha. Isinin arginu hiriira godhaa turtan warri Jarmanii. Abdii bal'ina fakkaata. Abdii bal'ina fakkaata. Firiidoon Ahmed firii bakka agarba jira. Komaandar jedhamee dhaabatu. Zawii Yasimaanti ni bakka uyyaanan olii kakka inni jireenya. Biyyi Jarmanii mootummaan Jarmanii galata guddaa qaba. Erga gaafa qabsoon ta'e eegalte irraa kaasanii humna danda'an hundaan biyyoota nu bira dhaabbatanii nu deeggaran hawaasa nu deeggare keessa biyya Jarmanii kana addarbeessa albaasa gaskeetti hin fakkaate ragaa ba'uu dandeessa. Har'allee taanaan biyyoota naannawa sanitti konistiraaktiiv rool taphataa jiran keessa biyyoota lammiilee kumaatamaan biyya kaanirraa dhiibamanii dhufan ofitti qabatanii gargaaranii barnoota barsiisanii hojii kennanii fi lubbuu itti horan Oromoon galata irraa qabu keessaa uummataa fi biyya Jarmanii waan ta'eef yeroo tokko naa galateeffadha galatoomaa jennaan. Namoota hedduu jiran keessa kan warqaa Dr. Shubert silaa isin beekanii Dr. Shubert galatoomin jedhanii manguddoo Dr. Shubert jedhamu kun immoo keessi keessa jiru osoo bakkii endalatti irraa kaasee biyya teenya qorataa jira jechuudha. Waan Itoophiyaa waan Oromoo namni akka isaa beeku hedduu namoota har'aan isin keessa jira galateeffachuu barbaada. Hawaasni keessan immoo Dr. Suufiyaan fa'aa ka hoggaa dubbatu sokkaa socho'uus alla mageenyachaan osoo deemu. Abdii ka jarjara isaa irraa jechi isaa gurraa fi kana nama sitti hin beekne. Fatiyaa teessuu teessan hundi isaanii hawaasa hoggaan miidhan hoggaa tarkaanfii Oromoo irratti fudhatamu hawaasummaa Oromootiin dura ture. Hawaasni Jarmanii garuu kan caalaa cimee osoo bitamin osoo kutitin osoo faca'in tokko ta'ee dhimmaa kan garan caalee waan argameef hogganoota keessanii isinillee galateeffachuun barbaada. Yaayyaa Bashir kaleessa eebbifamee galgala faarii kooneen ta'u sireen warra dhufe har'a walga'iitu faarii eebba yaayyaa Bashir haa ta'u jedhu. Bosona Oromiyaa irraa kaanisee gammoojjii siyaa qaxxaamuree Asmaraa keessatti sagalee uummata keenyaa ta'ee ammallee halkanii guyyaa otoo isinii qabsaa'u barnoota isaa fidee kaleessa eebbifamee ammallee digrii gubbaasee har'a akkuma jee tokko galatoomaa jechuudha. Lammaffaa haala amma jiru xiinxallee waliin mari'annee waan gara fuulduraa immoo walii akeeku. Amma gaa sagalee kamiin akka dubbatu beeka. Sagalee kun jajjabduu sabboota deeggardaa laafuu isa wayi. Tawwayi. Laafuu waan inni isinii godha. Nama manguddoo qeerroo miti gartanii garri akka manguddootti isinii haasa'an. Oromoo jirtanii miti. Waggoota lamaan dabre waan ta'e na caalaa isin du'aa qaba. Nuti hidhaa turre rakkoo sadadoo keessa dabartan waan keessa hin turre irra caalaatti situ beeka. Waan erganii dhaabee huban dhaggeeffadhee ilaalaalee gurraan dhaggeeffadhee guddaa xiqqaa dubbisee hayyuu mari'achiisee lammii biyya keenyaaf kan biyyaadhaa hunda wajjin mari'adhee haala biyya keenya uummata keenya irratti waan argee abdii takkaa takka eegan kaasee booda gurmaanni hoo maali? Garamitti hoo qajeelu taate rakkoota nama biyyu keessa jiru keessaa baala gajaa irratti qabxii lamaan tokko kaa'uu ni yaadu. Yeroo ammatti dhiidhitee uummanni keenya haala hamaa takkaa seenaa isii keessatti darbiin keessa jirre keessatti Oromiyaa keessatti ilmi namaa gurra irraa ajjeefama.
waan hedduu si gaddisiisu natti hima. Ajjeecha babal'achuurraa kan ka'e namni keenya disensaayiz ta'e dhiyoo kana nama shawaa lixaarraa dhufe tokko maanguddoon tokko mana bira dhufe namni duurraa kan hammaane namni bakka hundatti ajjeefamurraa kan hammaane kan ka'e namni hoggaa du'e yoo dur namni du'e hoggaa argame eenyutu du'e eenyutu ajjeese maaliif ajjeesan kan wal gaafatu wanni hedduu isin gaddisiisu namni har'a magaalota Oromiyaa hedduu keessatti du'e hoggaa argame eenyu namni kun ta'ee kan gaafatu hin jiru maaliif du'e ta'ee kan gaafatu hin jiru eenyu ajjeese jedhanii hin gaafatu ummatuma keenya disensaayiz ta'e hayyuu Suusan Montaag jedhamu tokko waa'ee kana bareessee turte jiru. Ilmi namaa waa'ee du'aa ijaan arguu fi dhaga'uu yoo itti hammaataa deeme wayituu lakkaa'uu dhiisa disensaayiz ta'a. Kanarraa kan ka'e magnitude of the killing. Kanarraa kan ka'e namni keenya disensaayiz ta'ee haajaa sadarkaa irra kaa'ee irra geenye jiru. Ini borong tokko kana. Lammaffaan ummanni keenya kumaata maaliidhaa keessa warra wajjin dhaga'ee keessaa nuufi nama hagoo malee hundinaa jiru ammallee guyyaan itti dabalamaa deema namni saba tokko malee hidhamee hin gaafatamu abukaatoon hin argu maatiin irraa akka dhaqee humna eeyyamanii haabees mormatoonni jedhamu hin jiru